bakka hundumaatti rakkachaa ture. Anis tajaajila mana waaqayyooti. Inaafa mana waaqayyoodhaaf jecha waan hin taane natti hojjetame barsiisaa addunyaa kanaatis maatii koo gatee ta'u obsitaala kaayinan ka'e bakka biraadha sabalala bakka biraadhaaf hin ka'e bakka sanarratti fannoon ijoollee daa'imman umurii waggaa 20 gadi nama 5 qalteennaan bakka sabala sanaa irratti akka kanaatti dhiphina guddaa jira. Ammas achitti adagaa sanarraati Kidaane Mireetiin dubartii tokko na dura buusteennaan bakka biraa aanaa biraa keessa naqee bullee deebinee gara sana wal qixxeera naanna'ee sabala gara hamboon deema jedhee gaafan ka'ee jedhu achiiti ambuudhaan akkan hin deemneedhaaf ammas achirratti namni waraana bara kanaan beektu jeequmsa guddaa jira naan jedhanii Kidaane Mireetii gaa daa'immaa koo tarka qabdee guddistee kanas kan natti laate sidha daa'imman koo qobaatti lambisiin biyya ormaa keessatti kan hin jiru Jimma keessadha daa'imman koo boosisiin haati manaa koo sana malee hin qabdu abbaan ijoollee kanaas haati ishii kanaas walmaadhaati jedhee akka kanaatti booyaa bulee deebi'ee gara hamboo sabala gara hamboo gaafa dhufee jedhu makiinaan gara sanatti deemu nuti dhiibne galagale nama fixee nuti maana makiinaa biraarraa dhannee achirraatii nan darbe maatiin kana gidduutti obboleessa koo barsiisaa nama jiraan jiru jira isatti bilbilaniitiyyuu nuufidii gara qoricha biraatti barbaannaati gaafa isaan jiran dhufee siree ga'ee ofii wallaalee makiinaa keessatti nan gaggabe kanaa booda fidanii obsitaala naqamtee na galchanii waan natti dhaniinaan abidda ta'ee na bu'ee dhanna koorraa hundarraati of hin beeku manni kun abidda qabateetu na gubaa guyyaa natti dukkanaa gaafa haadha koo Kidaane Mireetii daa'immaa kootti na guddistee haati kun na bira jirtu firri koo na bira jiru kan itti madhuun qabu ati na gargaara birriis hin qabu naman na gargaara ati akkam na gootaa jedhee gaafa maqaa waa ergamootaa waamu xiqqoo ishee waan ija koorraatiin eegaa bula waan natti dhufu sammuun koo akkamaa kana tasgabbaa'aa miti kanaa booda achiiti halkan jeeqee dhukkusataa jeeqee jedhanii fuudhanii bakka biraa na ciibsan achitu ciisaa jiru lammataa dubartiin tokko dhufteetu na bira teessee dura dhaanii gaa icciita kan biraa baay'eetu jira luba lama natti agarsiiste kanarra darbee mana deemaa ture lammata lubni tokko akkas gara mirga kootaa dhaqiitisa sana bira dhaqinaan jette kanaa booda gaafa akka hidhee harki qonni kun itti waa biraatti hidhamee jira sakana dhaanne rukkutee gaafa akka waa tokko na bira hin jiru jireenyi koo dukkana keessadha silkiin na biratti dubbatu namni na biratti dubbatu qofaa koo mana natti cufiinaan jedhama na bidda ta'ee natti fiiga kana achiiti abbaan tokko qomosii tokko jiru silkii isaanii qaba isaan naa bilbilan yeroo suma Oromoon kana argee deemu guyyaa rafee miti kan kana argee kaa'itii deemu sabalaa eessa jirtaa naan hospitaala galeetan jira maal goota hospitaala dhaati deemii bakka sabalaa deemi jennaan as kanaati luba wajjirraa silkiidhaan wal beeknutu jira faarfattuu beetikkee wajjirraa wal beekna silkii isaanii yaalee naannaa ba'uu dide deemi kottu gimbirra dafiitiin jiran birri akkasumatti dhaanii birri 5,000 kaffallee akkasumatti dhaan qoricha fideennaan kun addana kana jira gaafa addana kana ga'ee jedhu dubartiin tokko addaatti dhuftee asumarraan gadi godhinaan jettee yoo addaa dhufee jedhu abbaan fa'aa as kana dhaabbataatu jiru jechuudha qomosiin jechuudha isaan bira darbee ammas abbaaf bira gaafa kaayuu amma na cannaqaa jira dafaa tsalootiin haa godhaa gaa'e jedhee halkan sanaka kanaatti bulee isaanis karaa isaaniidhaan abbootiin luboonni jiranis na jajjabeessaa kadhannaa hanga guyyaa kanaatti na gargaaranitu sammuu koo tasgabbaa'ee midhaaniin hin nyaannes na nyaadhe ani fayyadu isinii jiru. Daandii duwarraati Kidaane Mireetiin na walchitee addana fide kana isin kennaa guddaadha kan isin qabdan itti fayyadamaa hin jirtan haadha keessan irraan fagaatina. Nuti gaafa rakkanne malee waa tokko hubachuu hin dandeenyu. Haati qochi teessee kunis firri koo garaagara na taa'ee bu'e. Qofaa koo kana ishee harkana qabee akka hin banneedhaaf addana na fide. Kanaafiyyuu matatiin natti godhame kunis immoo waan wal uummata tajaajilu na saadhaafidha nu caale jedhaniitidha. Isa kanarratti immoo haati koo Kidaane Mireetiinis humna irratti qabdi. Amma fayyeera galata waaqayyoo haa ta'u halkanii guyyaa. Otoo dhaqqabeen jedhee luboonni addana keessa jiran na gargaaraa jiru. Isheerraatiin fagaatina sabala isheerraatiin fagaatina eebba isheerraan fagaatina barri keenya kun bara baay'ee ulfaataadha bara abbootii keessatti abbootiin bineensadhaaf nama walitti araarsanii jiraachaa turan abbaa yaareed jaldeessadhaaf namni wal lolaa turan keessatti boqqolloo funaanaa turan walitti araarsaa turanii arra garuu namni wal jibbaadha kan inni jiru kanaafiyyuu isin ani nan gabaabsa ishee waan duraa beekti kan kan dubbadde gaafa sammuu koo nama gootee tasgabbiin alaatta abidda na keessaa boba'u kana dhaamsitee
akkuma namaa kanatti akka nama machaa'ee ta'urraa yaada koo sirreessitee jetteetti ibsaadhaan inni ragaa si baa fuuldura keettiin jedhee ammas daa'imni koo qofa biyya ormaa keessa jirti adaraa keessan kidaana bireetitti naaboyaa abidda sammuu afuura xonqolaasitti hojjetamee jiru kana sirraati akaastu jedhaata harka keessaa qabu. Waaqayyo dhuunfaata hundaatu itti kana tokko karaa biyya lafaa asxamaarii yookiin barsiisaadha. Mana qulqullummaa immoo tajaajilu qormaata guddaa ta'edha. Walumaa galatti wanta amma taa'ee hubattu wanta amma biyya kana kan itti taa'ee hubattu namni baay'een sababa kidaanootatti qaldaa jirtu. Kidaanooti hojii wal loluu hin danda'amu. Utuu saballi kidaanooti iddoo kana jiru bishaan lagaatiin taphachuu kidaanooti tuffachuu hoqqee dhuguun tuffachuu. Kanaaf maaltu hojjetamaa jira? Wanta abbootiin keenya kan dura hojjenne tokko magaalaa kanaatti isa keessatti hojjetamaa jira kun nawree guddaadha jechuudha. Saballi qulqulluu kidaanooti magaalaa kana ana addunyaa kana nama tokko iyyuu bilichaa walii galteedhaan jaalalaan asitti xammaquu danda'a namni qabu. Garuu bishaan irra bahee borgogu birrii barbaachisaa akka ittiin hojjechuun baay'ee nama gadhiisa waaqayyoon dhuma keenyaaf hadhiisu. Kanaaf namni dhukkufateeru namni kamachuudha yeroo hundumaa iddoo sabana kanaa qomosi finne irra akka keenyatti hojjedha. Nama gargaaru eenyu? Waaqayyoodha. Nama barbaachallee olii gaffii gammaa irra sabana ishee ofii isheetiin baafattee akka saba kaaguu baafatte immoo qomosi jira manokseedha qeesiillee jechuudha. Maal goonu biyya kanaatti waan nurraa barbaachisu tormachaa kanaaf gaafa bishaaniin jammadamu bishaaniin goge gamma isaa biluun gosamu. Ansheeroon gogu waaqayyoon laateefi eebba waaqayyoodha. Kanaaf wanta hin taane hojjechuu qabu. Annu fayyisu amantii keenya jechaadha. Iddoo biyya lakkaa'u abaluun na gargaara abalu tsaloota nyaadha jechuu hin danda'amu. An beeku waaqayyo sababa ta'eef sabala qulqulleetti kidaana biratti gadhiifne iddoo tokko hin dhannu bishaan lagaatiin an cuuphamnu fuula waaqa duratti itti gaafatamne jechuudha. Kun gatii malee waaqayyoon laate sababa ta'e gatii malee cuubama sababa ta'e kana jala muree uummanni keenya beekuu qaba. Guyyoomsa adda addaa irraa raajota sobduu irraa seera malee hojii kan hojjetan irraa karaa qulqulloonni irra deemu irra kan deemu irraa waaqayyoon dhuma keenya nu eegu. Jabaachuu qabnaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biyya abbaa keessa nu jiraachisuu akka kadhattaansee abbaa keenya